Egaa akkuma beekamu jijjiirraa maallaqaa karaa itoo bilaak maarkeetii.com yookaan gabaa gurraachaa yookaan awwaalaa isa jedhamuun guyyaa hundayyuu biyyoota 20 qabadhee dhufa. Akkasuma guyyaa har'aarree biyyoota 20 qabadhee dhufee jira jechuudha. Akkasuma guyyaa har'aa karaa baankiitiin immoo baankii Oromiyaatiin immoo biyyoota 5 qabadhee dhufee jira jechuudha. Hordoftoota kabajamtoota maamiloota koo nagaa waaqayyoo isin dagannee nagaan waaqayyoo manaa fi kallattii jirtanitti isiniif haa ta'u. Warroonni mana kanaaf haaraa taatan noora manni kun mana keessanii chaanala kana sabskiraayib sheer laayik gochuun gara maatii keenyatti dabalamaa isiniin jenna. Warroonni mana kanaaf immoo maatii taatan sheer laayik gochuun viidiyoo keenya hanga dhumaatti dhageeffadhaa yookaan caqasaa isiniin jenna. Maaliifii viidiyoon koo gabaabduudha jechuudha. Keessattuu immoo karaa itoo bilaak maarkeetti akkasumas karaa baankiitiin illee guyyaa har'aa warroonni gara biyya keenya keessattuu warroota gara biyya hin jirre jechuudha gara Itoophiyaatti maallaqa isaanii ergataniif viidiyoon koo baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Karaa itoo bilaak maarkeettiin illee ta'e karaa baankiitiin baankota keessa akkuma jedhee baankii Oromiyaatiin biyyoota 5 keessa biyya tokko yoo jiraatanii isaan dubbadhee tokkicha isaan dubbadha waan ta'eef birri hamma qabdasaniin immoo baay'ifattaniiti argattu jechuudha. Irra ga'uu dandeessu jechuudha. Karaa itoo bilaak maarkeettiin illee akkasuma biyyoota 20 kana keessa biyya tokko yoo jiraattanii ani tokkicha isaan dubbadha waan ta'eef isin immoo isaan ani jedhe kana birri hamma qabdasan baay'ifattu jechuudha. Salphumatti daldalaadhaan meeqa naa ta'e jechuurra argachuun hin danda'amaa jechuudha gabaabumatti. Akkuma beekamu kanan qabadhee dhufee kanneen akka Ameerikaan doolaarii, Kanaadaan doolaarii, Awustiraaliyaa doolaarii, Kuweetii diinaara, Duubaa dirhaama, Saawud Arabiyaa riyaala, Baareen diinaara, Joordaan diinaara, Hoomar rihaala, Chaayinaa yewaanii, Paawundi sterlingii, Yuuroo, Turkii liiree, Koronnaa fi kan kana fakkaatan qabadhee dhufee jira jechuudha. Akkasuma immoo karaa baankiitiin immoo baankii Oromiyaatiin kanneen akka Ameerikaan doolaarii, Duubaa dirhaama, Saawud Arabiyaa riyaala, Paawundi sterlingii, Yuuroon qabadhee dhufee jira jechuudha. Salphumatti biyyoota 5 jechuudha karaa baankii Oromiyaatiin jechuudha. Guyyaa har'aa immoo karaa itoo bilaak maarkeetii.com yookaan gabaa gurraachaan qannasee jira jechuudha. Ankalee caala qannasee jira jechuudha. Sammuu darbee dabalee ture. Guyyaa har'aa immoo qannasee jira jechuudha. Xiqqoo qannasee jira jechuudha. Biyyoonni hundumtuu jechuudha. Kan biraa immoo odeeffannoo nama ba'aa jiru jechuudha. Kan itoo bilaak maarkeetii dhaabbatee jira. Kun immoo jaluma muranii dhaabbatee jedhu. Kun immoo ganaa dhaabbachuudhaaf jedhu. Kuni odeeffannoon kuni amma wanti dhugaarratti hundaa'ee dhaabbatee hin qabu. Amma har'aayyuu jechuudha. Onlaayinii irra jiru jarri hojjechaatuma jiru jechuudha. Salphumatti itoo bilaak maarkeetti hojjechaatuma jiru jechuudha. Guyyaa har'aa kanayyuu wanti dhaabbatee yookaan immoo dhaabbachuudhaaf tarii yoo fuulduratti illee dhaabbate malee amma akkanumaan warroonni maallaqa keessan ergachuu feetanii ergaddaa umtuu waan numti haaduma oduudhumaaf jedhu malee wanti dhaabbate jedhamee hin jiru jechuudha. Umtuun dhaabbannee hojjechaatuma jiru jechuudha. Hunduu waan ta'eef karaa itoo bilaak maarkeettiin tarii boodatti illee hoo dhaabbate malee odeeffannoo nama haasa'amaa jiru. Kun odeeffannoo dhugaarratti kan hundaa'e miti jechuudha. Kun odeeffannoo dhugaarratti kan argaatuma jira jechuudha. Argaatuma jira tokko jaluma sararanii dhaabbatee jiru. Dhaabbannee hundumtuu hojjechaa ta'u. Ammayyuu si'aatuma kanayyuu onlaayinii irra jiru jechuudha. Jarri hojjechaatuma jiru jechuudha. Si'aatuma dubbachaa jiru kanattuu onlaayiniidhuma gubaa jiru jechuudha. Warri itoo bilaak maarkeettii jechaadha. Kanaafuu fuulduratti illee ganaa yoo dhaabbate malee hammaaf wanti dhaabbate illee hin jiru jechuudha. Kan biraan immoo jechuudha ijoollota baay'ee daldaltoota baay'een biyya kana keessa beekaa waan ta'eef gaafa ijoollee boruu gaafadhee tanan immoo dhugaarratti dhuguma immoo soba kan yoo jedhanii gaafadhee tana tarreessinitti himaa jechuun barbaada. Hordoftoota kabajamtoota maamiloota koo kanarraan kan hafe odeeffannoo sobaati jechuudha. Tokko jaluma sararaniitu dhiifamee jedhanii odeeffachuu kun immoo kuni odeeffannoon kuni ana dhugaa natti fakkaatu jedha. Salphumattanii boru haxxaarreetan jechuudha. Daldaltoota hundaa naannoo kana ijoollee naannoo kan birrii erga naannoo nama 5-6 waliin beekaa jechuudha. Biyya kana keessa kan naa ergurree jira. Hamba bilbilee fixana xiqqoo onlaayinii irra hin jiru. Nan haxxaarree gaafadha jeetan jechuudha. Kan naa ergu jira jechuudha. Mucaan nama baay'ee beekamaa kaargorree hin erga. Bakka biyya kana keessatti waan baay'ee hojjetaa jechaadha. Amma akka carraatee onlaayinii irra hin dhabee har'aa onlaayinii irra hin jiru. Borummoo haxxaarreetan hundayyuu gaafadhee isin qabadheen dhufaa jechuudha viidiyoo boruu keessatti. Kanaafuu burjaajeena warra ergachuu barbaaddan maallaqa keessa ergadhaa isiniin jechuun barbaada. Odeeffannoo nama deema jiru ani dhugaarratti kan hundaa'e miti jechuu barbaade tananii jechuudha. Amma salphumatti Ameerikaa doolaarraa hin ka'a jechuudha. Ameerikaa doolaariin tokko guyyaa har'aa karaa itoo bilaak maarkeetii.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 63 fi saantiibaa 52 akkasuma immoo Ameerikaa doolaariin tokko guyyaa har'aa karaa baankiitiin baankii Oromiyaatiin birrii 100 fi birrii
38 fi saantiba 65 jechuudha. Kan itti aanu Kanaadaadha. Kanaadaa doolaariin tokko karaa itoo bilaak maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 18 fi saantiba 45 sharafachaa oolanii jiru jechuudha. Kan itti aanu Awustiraaliyaadha. Awustiraaliyaa doolaariin tokko karaa itoo bilaak maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 6 fi saantiba 40. Kuweet diinaarri tokko karaa itoo bilaak maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 500 fi birrii 34 fi saantiba 86. Duubaay dirhaamiin tokko karaa itoo bilaak maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 44 fi saantiba 51. Akkasuma immoo Duubaay dirhaamiin tokko karaa baankii Oromiyaatiin birrii 36 fi saantiba 19. Saawud Arabiyaa riyyaalli tokko karaa itoo bilaak maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 43 fi saantiba 55. Akkasuma immoo Saawud Arabiyaa riyyaalli tokko guyyaa har'aa karaa baankii Oromiyaatiin birrii 35 fi saantiba 43. Kan itti aanu Baareen diinaarri tokko karaa itoo bilaak maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 400 fi birrii 33 fi saantiba 66. Joordaan diinaarri tokko karaa itoo bilaak maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 200 fi birrii 30 fi saantiba 43. Hoomaan rihaalli tokko karaa itoo bilaak maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 400 fi birrii 25 fi saantiba 41. Chaayinaa yuwaaniin tokko karaa itoo bilaak maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 22 fi saantiba 74. Paawundi Starlingiin tokko karaa itoo bilaak maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 200 fi birrii 21 fi saantiba 44. Akkasuma Paawundi Starlingiin tokko guyyaa har'aa karaa baankii Oromiyaatiin birrii 100 fi birrii 85 fi saantiba 43. Yuuroon tokko karaa itoo bilaak maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 91 fi saantiba 12. Akkasuma immoo Yuuroon tokko guyyaa har'aa karaa baankii Oromiyaatiin birrii 100 fi birrii 60 fi saantiba 06. Iswiis biraankiin tokko karaa itoo bilaak maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 200 fi birrii 2 fi saantiba 87. Koroonaan tokko karaa itoo bilaak maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 17 fi saantiba 10. Turkii liireen tokko karaa itoo bilaak maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 3 fi saantiba 99. Israa'el shekeliin tokko karaa itoo bilaak maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 48 fi saantiba 43. Ijipshaan paawundiin tokko karaa itoo bilaak maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 3 fi saantiba 38. Yemen rihaalli tokko karaa itoo bilaak maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan 0 saantiba 67. Kan itti aanu Paakistaan ruupeen tokko karaa itoo bilaak maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan 0 saantiba 57. Kan itti aanu Hindiidha. Hindiyaa ruupeen tokko karaa itoo bilaak maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 1 fi saantiba 86 sharafachaa oolan yookaan jijjiirrachaa oolanii jiru jechuudha. Salphumatti karaa itoo bilaak maarkeet.com biyyoota 20 xiqqoo qannasanii jiru jechuudha akkuma jedhe. Akkasuma immoo karaa baankii Oromiyaatiin immoo biyyoonni 5 kana fakkaatu jechuudha. Hordoftoota kabajamtoota maamiltoota koo kan biraa immoo kanan jechuu barbaadu warroonni Joordaanii fi Beerut jettan jechuudha. Keessattuu warroonni mana madaawii jirtan jechuudha. Birrii biyya Joordaanii diinaara jedhama jechuudha. Warroonni mana madaawii jirtan immoo diinaara biyya sanii osoo hin taane doolaarii fudhattu jechuudha. Beerut yookaan Libneen irree akkasuma jechuudha. Birriin Beerutii yookaan Libneen paawundii jedhama jechuudha. Paawundiin Beerut yookaan Libneen immoo paawundoota keessaa baay'ee xiqqoodha jechuudha. Baay'ee xiqqoo akka birrii Paakistaanii akka birrii Yemenii jechuudha.
Fakkeenya birrii Yemen birrii Itoophiyaatii gadi jechuudha. Kan Paakistaan illee baay'ee xiqqoodha jechuudha. Salphumatti baay'ee xiqqoodha jechuudha. Birriin Beeruutii yookaan Libneenii jechuudha. Paawundiin biyya sanaa jechuudha. Salphumatti isinillee birrii biyya sanaa osoo hin taane doolaarii fudhattu jechuudha. Doolaariin immoo baay'eetu jira jechuudha. Anuu asirratti doolaroota sadii maqaadhee jira. Ameerikaa doolaarii jedhee, Kanaadaa doolaarii jedhee, Awustiraaliyaa doolaarii jedhee kanan jira jechuudha. Kana keessa garuu isin kan fudhattanii Ameerikaa doolaarii fudhattu jechuudha. Salphumatti warroonni Jordaanii fi Beeruuti jirtan jechaadha. Ameerikaa doolaariidhaan irra eeggattu yookaan saabbattu jechuudha. Fakkeenyaaf Ameerikaa doolaariin tokko guyyaa har'a karaa Aayitoo Bilaak Maarket Lootti koomii yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 63 fi saantiima 52 jechuudha. Kanaan irra eeggattu kana saabbattu malee salphumatti birrii biyya sanaa hin ta'u jechuudha. Akkasumas immoo karaa baankiitiin immoo baankii Oromiyaatiin Ameerikaa doolaariin tokko guyyaa har'a birrii 100 fi birrii 38 fi saantiima 65 jechuudha. Kanaan irra eeggattu kana saabbattu malee salphumatti birrii biyya sanaa hin ta'u jechuudha. Akkuma jedhee jechaadha. Egaa gabaabumatti jechaadha warroonni Jordaanii fi Beeruutii Ameerikaa doolaariidhaan irra eeggattu jechaadha. Egaa gabaabumatti viidiyoon kanarraa kana fakkaata. Viidiyoo birootti nan walitti deebinutti nagaa ta'a.